Haay ilmaan Oromoo akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu siniin jechaati. Har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Dhaamsa xiqqoo takkan qaba warri viidiyoo kiyya agartan sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa siniin jedha. Sabiskiraayib godhaa namatti dhaabbadhaa na jajjabeessa akka waan gaarii hojjedhu na taasisaa siniin jedha. Namni haamilee yoo qabaate wanni inni hin hojjenneef hojii gaariin hojjenneef hin jiru. Gara dhaamsa kiyyaatitti deebi'uuf dhaamsi kiyya maali? Nuti yeroo mara ilmaan Oromoo wal bira dhaabbachuu hin beekne. Tokkoffaa kan taaneetoo mul'achaati jirru maali inni seetam wal arrabsuu, wal qeequu, wal xiqqeessuu, gandaan wal qooduu kanaan tokkoffaadha. Maaliif akka ta'e naaf hin galle. Mee wal maddii dhaabbachuu wal guddisuu yaa barru. Hundi keenya jechuudha. Oromummaa keenya bichaadha wal maddii dhaabbachuu yaa barru. Dhugaa. Homaa faayidaa nuuf hin qabu wal xiqqeessuun, wal arrabsuun. Miidhagaa yookaan immoo gandaa yookaan immoo kutaadhaan wal qooduun homaa waan namatti akka faayidaa nuuf hin qabu. Dhugaa. Wanni amma barumsa ta'ee nurratti baramee jiru maanni seetan namni gaafa jiru osoo wal maddii dhaabbachuu hin barre osoo jiru gaafa rakkate yookaan immoo gaafa abbaasuun waan tokko ta'e boochisuu azanuu fi waan akkanaa kana duuba kaachuu barre maaliif garuu mee fakkeenyaaf namoota asirratti YouTube kanarratti miidiyaa kanarratti namoota saba isaanii maddii dhaabbatanii namoota immoo beekumsa qaban irraa nuuf qoodanii bakka namni hundinuu mataa kanaan sammuu kana waan adda addaa yaada. Miti kana ani yaadu namni biraa immoo waan biraa yaada. Kanaaf warreen waan akkasii sana nuu qoodasaniif maaf nuyi bira hin dhaabbannu, maaf haamileen taanu, maaf jabaadhu hin jennuun. Gaafa namni tokko waan tokko ta'e kiisha keessaa baastanii nama gargaaru maal jechuu boochisu maal xiqqimee qaba kuni xiqqimee hin qabu dhugaa. Haguma kanarraa hammumarraa jalqabne wal maddii dhaabbachuu yaa barru. Aadaa teenya guddifachuu yaa barru. Aadaa miidiyaawwan keenya babal'ifachuu yaa barru. Waa hundumtuyyuu miidiyaadha barru. Feesbuukanis haa ta'u, yuutuubaanis haa ta'u, amma warri sagalee nama rakkatee sagalee waan hedduu sagalee saba ofiiti ta'ati jiru kun isaan bira yoo dhaabbanneetu isaan guddisne boruuf iftaan isaanumatu nu gargaaraa jechuudha. Nuti immoo isaan jalaa barannee itti darbuu dandeenya taraa jechuudha. Kanaafuu haguma ammumarraa jalqabnee waa hunda irratti sammuudhaan yaaduun barbaachisaadha jedhanii akka yaada kootiitti. Wal arrabsuun wal xiqqeessuun bu'aa nuuf hin qabu. Har'as ta'ee borus. Yoo nan dogongore immoo dhiifama. Annaa warri yuutuuba qabdanis warri yuutuuba namaa laaltaniitu bira dabartanis fakkeenyaaf yuutuuba kana amma akkatti iimeelumallee namni akkatti banatu hin beekne hin jiru. Ani dhiifama naa godhiitoo asumarraa laalee tana warruma barsiisu kanarraa laalee tana nan baradhe. Amma ka warra sanirraan barumsa gahaa tokkoon fudhadhe immoo hin furanne. Yoo waa gaafattanoo warruma waa beeku santu isinitti himame maaf viidiyoo isaanii ilaaltanii bira dabartan. Sabiskiraayib godhaafi kiisha keessa wanni si baasisu hin jiru. Wanni si dhamaasu, wanni si dafqisiisu hin jiru. Saba kee guddifachuun, aadaa kee guddifachuun wanna si ajjeesu hin qabu, wanna si xiqqeessu hin qabu yoo si guddisee malee jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni amma feesbuukaa irratti wal arrabsitanii wal janajjantanii maal yeroo keessan gubdan yeroo keetiin mancaa malee bu'aa siif qabu. Inni bu'aa qabu maanni seete osoo amma aadaa Harargee amma fakkeenyaaf Harargeetti maaltu hojjetamaa, Harargeetti maaltu baratamaadha, nyaanni Harargee akkamiiti, kan Arasii maalinni, kan Baalee maalinni. Hin beeku nama fakkeenyaaf ani shawaadha salaalee hin beeku. Harargeen akkamii akka taate, Arsiin akkamii akka taate, Baaleen akkamii akka ta'e hin beeku. Garuutu iyyuu miidiyaa kanarraa nan baradhe. Yoo ati gadi baatee
aadaa ta'e sana barsiiste jechuudha. Yoo gadi baatee haala naannoo kee jiru san gadi baatee barsiiste ani immoo sirraa barachuu danda'a jechuudha. Anis kan biyya kootii yoo nan gadi ba'ee si barsiise atis narraa barachuu dandeecha jechuudha. Wal jijjiiruu dhalcha keenya akkuma sana barateetu fuulduraan akkasuma barataa jechuudha. Kanaafuu hundi keessan jechuudha waa mara irratti hirmaachuun dirqama keenya Oromoon hundi jechuudha. Amma fakkeenyaaf mee warra Habashaa ilaalaa dhugaan isiniin jedha Rabbi. Yoo kaddaaman takka jechuudha gadi baatee asitti ruuza nyaattu. Ruuza yaani garaashiitti nyaatti mi? Garaashiitti nyaatti. Mee fakkeenya maan kanas jecha ruuza yoo nyaattu isa sana daqiiqa meeqa laaltani? Yookaan immoo viidiyoo san nama meeqatu laala? Isuma ruuza nyaattu saniif laayikii koomentii sabiskiraabii argatti. Maaliif bakka wal bira dhaabbachuu beekan wal jabeessuu beekan. Siigalee amma fakkeenyaaf yuutuubiin kan gubachaati jiru kan Amaaraati moo kan Oromooti natti maame. Kan Oromooti maaliif nuti wal maddii dhaabbachuu hin beeknu walii owwaachuu hin beeknu nuti gaafa du'aa walii owwaan gaafa rakkinni nurra ga'e walii owwaan gaafa san laa kuni gatamuu qaba. Maalani gaafan du'e yoo as baatee iyyaatee oolte maal naa godhaan? Oo barbaadde sirbaatee ooliidha. Yoo amma waliif hin taane gaafa abbaan sun du'e sirbaatee oole. Abbaa sanii wannati buustuuf hin jiru. Garuutuyyuu immoo har'a yoo wal maddii dhaabbanne bakka gaarii keenya wanni nuyi bakki nuyi waan nuyi waan arganneefis hin jiru waan bakkuma feene ga'uu dinnuufis hin jiru. Kana baruu qabna xiqqaa guddaan keenya jechuudha. Nurraayis daa'imni nu dhalle nurraayis akka waa baratutti gochuudhaaf kana barsiisuu qabna. Yoo nuti waan gaarii hojjenne daa'imni keenya sunillee waan gaarii barata. Kanaafuu wal arrabsuu goonguma Oromoo taate Oromoon arrabsiin. Kaadhu keessan seenitoo isa sana gorsi yoo sammuu ittiin nama gorsitu qabaatte jechuudha. Yoo abbaa sun balleessa har'a namni tokko balleesse waan tokko godha. Garuutuyyuu immoo boru bodiisaa sanarraa hin deebi'aa jechuudha. Achi wal jala deemtanii akka namni nama arguu wal arrabsuu jechuun kun sheemidha dhugaa hin barbaachisullee. Ani akka yaada kootitti abbaan fedhe waan barbaade haa ta'u. Gurraacha haa ta'u, diimaa haa ta'u, Arsii haa ta'u, Baalee haa ta'u, Jimmaa haa ta'u, bakka fedhe haa ta'u, maa kutaa fedhen ta'e Oromoo ta'an Oromoon arrabsu. Kuni barbaachisaa miti. Wanna barbaade haa godhullee. Keessan seenatoo gorsa tokko kana. Lammaffaa immoo inni guddaan jechuudha. Dhugaa gizee tokko Oromoon koo wal jaalatan jedhan sobaan jedhaan. Namoota meeqatu jechuudha. Namoota meeqatu sirba haaraa baasatii jira. Mee sirba san namni dhaqeetu sabiskiraayib godhuuf jira. Maali namni tokkichi nama bilbila takka qabdan jirtanii amma namni bilbila takka qabdan jechuudha. Bilbila lamatti namni fayyadamtu jira. Siigalee bilbila lama sadiitti namni fayyadamu jira. Maa rakkina qaba? Rakkina hin qabu bar. Yoo abbaan sun guddate borusiifis gaaddisa keeti, borusiifis dallaa keeti. Yoo abbaan sun guddate jechuudha. Yoo abbaan sun waan san barsiise waan inni barsiisu sanirraa waa qabachuu dandeechaatillee. Yoonkaan immoo anoo maafanan akkanatti kana gadi ba'ee hin dubbanne maaf narraa namni maaf waa akka baratu waan kana hin gooneetta. Atilleen waan sana akka hojjettu si taasisa waan gaarii taanan jechuudha. Siigalee bakka arrabaa nuti Oromuma bar isinuma numa Oromoo jechuudha. Bakka arrabaa bakka hin taane jala jirtan. Kun nun xaqqamu. Bakka gaariitti hirmaadha. Waan gaariidhaan maqaan waadha. Waa hundumtuu yoo qabsoodha bara. Osoo gaafa kana mee xiiqidhaan xiqqaa guddaan keessan beeka wallaalan keessan wal jala hiriirtanii deemtanii jechuudha. Namni takka sin diiguu hin danda'u. Maaliif yoo jettanii bakka isaan wajjin walitti jira waan ta'eef dandeenya addan baasnu siin jedhanam. Mee fakkeenyaaf kanniisni tokko gaafa muka tokkorra qubatee jechuudha. Kanniisni garee lama bakka tokko yoo qubate fi garee takkittiin bakka tokko yoo qubatte kamirraa mee kanniisa sana gadi buufattee urgufachuun sitti tola. Kan xiqqoo jiru san immoo kan guddaa jiru san. Kanaafuu akka kanatti baruu qabnan siniin jedha. Ilmaan Oromoo bakka jirtanitti. Kanaafuu abbaan fedhe waan fedhe haa dubbatu. Namni hundumtuyyuu yaada mataasaa dubbata. Namni hundumtuyyuu waan itti mul'ate yookaan waan beekurraa dubbata. Sabiskiraayib godhaafi.
anaaf odoon ta'in warruma irraa beekumsa argatanii fi warruma irraa waan guddaa dhageechanii waan guddaa irraa barataniif isaaniif subscribe godhaafi. Waa maraa yaa guddan waa maraan namaa olaa ta'an. Gaafa rakkinaa bichaa gadi baanee iyyuu gaafa rakkinaa bichaa waliif sagalee ta'uu homaa qubna garan qabu. Dhiiraa dubartiin hundi keenya jechuudha. Kanaafuu please ilmaan Oromoo hundi keessan jechuudha. Hundi keessan hojii irratti bobba'a. Yoo hojjenne wanni dhabnu hin jiru. Yoo wal kabajne wanni taanu hin jiru. Yoo walii dhageenye wanni taanu hin jiru. Yoo wal jala deemne wanni takka nu tuqu hin jiru. Nuti wal qoqqooduu baay'isne, wal arrabsuu baay'isne. Kuni ta'uu hin qabu. Kuni yaafu. Nurraa yaafu. Nurraa isin bareedu. Tokkummaa dallaa teenya jabeeffachuun nu barbaachisa. Isinii galee waa hundumaan yoo jabaanne namni takka nu cabsuu hin danda'u. Kanaafuu ilmaan Oromoo hundi keessan jechuudha. Hundi keessan jabaadhaa. Wal maddii dhaabbadhaa. Waliif sagalee ta'a. Waliif garaan keessa waliif yaa dhukkubsatu. Walitti hin dhukkubsatina. Walitti dhukkuban ta'ina. Waliin miqqanina. Hoo abaleen kun akkana. Hoo abaleen. Ati soo hojjettee bakka san ga'uu ni dandeecha. Yoo namni subscribe 10,000 qabaate ati immoo 5,000 qabaatte yookaan immoo 4,000 2,000 qabaatte ati sachi ga'uu ni dandeessa bara. Yoo cakkantee hojjette. Yoo waan namni si jaalatu dubbatte yookaan waan nama si jibbisiisu yoo hojjenne wanni bakka san ga'uu sin dhowuuf hin jiru. Kanaafuu ilmaan Oromoo waan bakka dhiisaa jibba dhiisaa mee jaalala baay'isaa. Ilaa jibbi xiqqeenya fida malee guddina hin fidu. Hiyyummaa fida malee durummaa hin fidu. Wal jibbina hin baay'isina. Wal jaalala baay'isa. Walii uwwaadha. Yoo namni tokko isa beekus immoo yoo namni tokko waan tokko wallaalee si gaafate deebisiif. Abbaan sun wallaalee si gaafate si beekumsa waaqatu sii kenne deebisiif. Innis waa baratee siinaa qixxaatu. Atis sii galee innis yoo waan kana meekootu na gargaara obboleessa yookaan obboleetti siin jedha gargaari. Waan kiisha keessa qabnu wal gargaarame waa wajjin nyaanne dhunnu hinde bishaan haayilaandii takka adda qicatanii inni dhuganii bar maal rakkina qaba. Beekumsa walii qabda walii dabarsaa. Wal gargaara wal maddii dhaabbadhaa. Gaafa kana goone waa hundaan nama ol ta'uu dandeenya. Garuutuyyuu haga wal xiqqeessinutti, haga wal miqqannutti, haga wal arrabsinutti bakkuma takka hin geessu. Egeree sinjiraanuma fooqqan, barana sinjiraanuma fooqqan, hagu dhalchi keenyallee akkasumatti itti fufaa jechuudha. Kanarra dhiisnee nama yaataan. Mee nama yaataan ofaa barru eessa jirra akkamitti jirra jennee ofaa barru hundi keenyayyuu. Waan fedhaa ta'u ilma Oromoo tokko intala Oromoo tokko bakka walii yaa'uu waan. Annaa akkasii siniin jedhanaaf galatoomaa dhaamsi kiyya kanumaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti naa turaan siniin jedha. Yoo viidiyoon kiyya warri sinitti tole subscribe naaf godha. Yoo sinitti tolu warri sinitti hin tolle immoo bishaan itti liqimsaan siniin jedha. Galatoomaa guyyaa gaarii.